Ashamaa harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota hojiin Oborraa Global Network irraa oduu fi odeeffannoo guyyaarraa isin biraan geenya qophii keenya har'aa waliin ani Maamuddiin Ibraahimii haga xumura sagantaa keenyaatti nurraan fagaatinaan afeerraa keenya yeroo hundumaatiin. Godina Harargee Bahaa aanaa miidhagaa lolaa araddaa nagaa miidhagaa jedhamtutti humni poolisii mootummaa bilchiginnaa aanichaatti argamuudhaan lubbuu nama lama darbuun beekame. Waraanni mootummaa bilchiginnaa godinaalee Oromiyaa fi aanaalee biyyattii garaagaraa keessatti miseensotaa fi deeggartoota paartilee siyaasaa Oromoo dabalatee akkasumas sabboontota adamsaa jiraachuun isaanii waan haalamu miti. Kanuma wal qabatee godina Harargee Bahaa aanaa miidhagaa lolaa araddaa nagaa miidhagaa jedhamtutti guyyaa har'aa caamsaa 16 uummata nagaa Eid al-Fitr sababeeffachuudhaan salaata Iidaa salaatuuf dirreetti ba'ee salaataa jiru irratti humni mootummaa bilchiginnaa dhukaasa banuun lubbuu namoota lamaa darbuu odeeffannoon nama dirree Iidaatti argame irraa nu dhaqqabe ni ifoomsa. Egaan akka namni kun jedhanitti osuma walitti qabamuun seeraa kan cabsu tahees seeraan kan gaafachiisu malee ajjeechaa lubbuutiin kan nama adabsiisu akka hin ta'in dubbatan. Gochisuu kanneessaan kun guyyaa ayyaana Iidaatiin poolisoota mootummaatiin iddoo nuti salaata kadhannaa taasisaa jirrutti nurratti raawwachuun tuffii mootummaan biyya bulchaa jiru hordoftoota amantichaatiif qabu kan mul'isus jedhan. Dabalataanis guyyaa ayyaana guddaa kanaan lubbuun lammiilee qulqulluu lama poolisoota mootummaa biyya bulchaa jiruutiin darbuun hawaasa naannichaa biratti mufii guddaa kan uumee fi guyyaa gammachuu kana gaddatti kan jijjiire ta'uu namni kun OGN itti himan. Namoonni dirree Iidaatti humnoota kanneen lubbuun isaanii dabarte keessaa takka shamarree aadde Ruqiyaa Abdiitii fi lammaffaan ammoo obbo Sharaf Aliyyi ta'uu odeeffannoon arganne ni addeessa. Itiyoophiyaan yeroo jalqabaatiif lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii ol aanaan galmeeffame. Biyyattiitti namoota dabalataa 88 irratti vaayirasiin koronaa argamee jiraachuu ministeerri fayyaa beeksisan. Caamsaa 16 qorannoo sa'aatii 24 darban keessa gaggeeffameen namoota 88 irratti vaayirasiin koronaa argamu ministeerri fayyaa Itiyoophiyaa beeksise. Sa'aatii 24 darbe keessa samuda qorannoo namoota 4048 irratti gaggeeffameen waliigalaan Itiyoophiyaatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 582 qaqqabeeraa jedhan. Namoonni vaayirasichi irratti argame hundinuu Itiyoophiyaanota umriin isaanii waggaa 8 haga 75 yoo ta'an saalaan dhiira 50 fi dubartoota 37 ta'us eeran. Namoonni 13 ammoo seenaa imala biyya alaa kan qabuu fi namoonni 55 ammoo tuttuqqii qaamaas tahee seenaa imala biyya alaa kan hin qabne ta'uun beekame. Namoonni tuttuqqii qaban 20 akka ta'ee fi namoonni 73 jiraattota magaalaa Finfinnee yoo ta'an namoonni 8 ammoo naannoo Tigraay namoonni 4 naannoo Oromiyaa irraa jedhan. Lama ammoo seenaa imalaa kan hin qabnee fi namoonni 2 seenaa imala biyya alaa kan qabanidha jedhan. Namoonni kunneen jiraattota magaalaa Amboo Buraayyuu Sandaafaa fi Mojoo akka ta'es dubbatan. Itiyoophiyaatti waliigalaan namoota 80,000 fi 10 qorannoon laaboraatoorii taasifameera jedhan. Muummeen ministeera federaalaa Dr. Abiy Ahmed giddugala yaalaa vaayirasii koronaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekaa Kotobee argamu daawwatan. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed guyyaa har'aa ministeera fayyaa federaalaa Dr. Liyaa Taaddasaa waliin giddugala yaalaa vaayirasii koronaa Eekaa Kotobee daawwachuun ogeessota fayyaa fi hojjettoota hospitaalichaa jajjabeessaniiru. Ogeessota fayyaaf ergaa dabarsaniin wayita ammaa kana Itiyoophiyaan isin waliin jirti, deeggarsa barbaachisu hundi cinaa keessan ta'u isiniif ni taasifama jabaadhaa jedhaniiru. Hordoftoota amantaa Islaamaa maran baga ittiin isin ga'e jechuudhaan kennaa hoolaa kan laataniif yoo ta'u
yeroo kana dabarsine waliin ayyaanota akka kabajnu abdiin qaba jechuun dubbataniiru. dubartii ulfaa vaayirasii koronaa irratti argame gara giddugala yaalaa vaayirasii koronaa seentee nagaan of kaltees kennaa laachuun beekameeti jira.